abjuu godhaa gadhee dhugaarrani jaajoo kan koo kan hin taane sobni nana jajoo dhugaan sirraa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkootiin ni amanna amiin. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkootiin ni amanna amiin. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከበጀሞታ ጃለተሞታ ማቲወን ዋቀዮን ከን ጃለተን ዋቀዮ እስኒን ከን ጃለቱ ሚሴንስ ወልዳ ኬኛ ወልዳ ፉራ ጦፎ ቁልቁሌቲ ስላሴ ጆሌ አባ ቶኮ ሁንዱምቲ ኬሰን ብየ ኬሳስ ብየ አላቲ ሰርገምተን አከሱመስ ሚሴንስ ኮሪ ወልዳ ኬኛ ሁንዱምቲ ኬሰን አከሞልተኒ akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise waaqna boolii keenya galanni ulfini teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u jecha baga torbee torbaffaa soma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyesuus Kiristoosiitiin geessan baga wajjumaanuu geenye soma kanarraati eebbaa fi sugasaa gooftaan keenya uumaan keenya Iyyesuus Kiristoos nuuf laatu jecha guyyaa har'aa kana keessummoota lama qabadhitan jira. Keessummoonni kun maqaa isaanii ergaa of beeksisaniin booda gara qophii itti aanutti dabarraa jechaadha. Na cinaa kan jirtu maqaa kee nu beeksisi. Nageenya Faraara Waaqesni Faawayii Obboleewwan Koofura an obboleettii keessan Sisaay Gabbisa Walatta Sillaaseen jedhama. Eeshi itti aansuudhaan obboleessi keenya immoo maqaa isaa nu beeksisa jechaadha. Ashanillee maqaan koo Dajuu Gabbisaa jedhama. Maqaan karsannaa koo immoo Walda Caalaqiin jedhama. Eeshi guddaa galatoomaa keessummoota keenya na cinaatti kan argamtu obboleettii keessan Sisaay Gabbisaa Walatta Sillaasee akkuma beekamu baay'ooliin keessan miseensa waldaa keessatti isheen beektu erga gara biyyaatti dhuftee xinnoo turtee jirti. Guyyaa har'aa kan ammoo eessa akka jiranii fi maaliif akka dhufan yaada isaa gabaabsiteetu yaada ishee lafa nuu keessi jechaadha. Obboleewwan koo nageenya Waaqesniif haa ta'u jecha egaa hundi keessanuu baay'een keessan na beektu jedhanii yaada jechuudha sinuma wajjinan ture waan ta'eef kadhannaadhaan na gaggeessitanis nagaadhaan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa kan ammoo kan argamu as mana abbaa kootti jechuudha abbaa keenya jechuudha. Kanan dhufe immoo sulultarraa egaa cuubba fin dhufe eebba abbaa kootti fudhachuufi akkuma online irratti nu barsiisan immoo wanta online irratti baranne tokko immoo hojiitti agarsiisuu yookiin hojiidhaan fiixa baasuutii qabna. Anis yaaduma kana qabadheetan eebba abbaa koo fudhachuuf jireenya koo gara fuulduraatti illee eebbi isaanii akkana waliin ta'uchaa eebba isaanii fudhachuun dhufe jechuudha. Egaa baay'een keenya yeroo achi teenyeetoo haasofnutti laallu waa baay'ee jechuu dandeenya jechuudha. Baay'ee karoorfannasi baay'ee yaannasi yeroo biyya keessatti galle immoo faallaa ta'eetun kan argamu jechuudha. Wanni hundumti isaayyuu jechuudha. Tokko lama osoo hin taane wanta karoorfanne keessaa xiqqoo ishii qofa akka achi teenyee yaannetti kan argannu jechuudha. Haala namaatirraan ka'ee jireenyumaanis wal qabatee jechuudha. Wantoonni baay'een karoora keenyarraa kan nu dabsanidha. Egaa nuti immoo akkas ta'uutii hin qabnu wanta barne tokko hojiin agarsiisuu yookiin fiixa baasuutii qabna waan ta'eef yeroo gara abbaa deemnallee jennee tokkoffaa fageenyatti illee sababa godhachuu dandeenya wantoota garaagaraatti illee jechuudha. Egaa kan hunda keessayyuu immoo dabarreetoo dhufnee eebba isaanii akka fudhannu qaamillee dhufuu dadhabne immoo akkuma yeroo baay'ee isaan jedhanitoo nu gorsan bilbilaanillee wantoota baay'ee nu gochuu waan danda'aniif kanumallee akka goonu gallee achumaan akka hin banneedha yaanni kiyya. Anas immoo fedhaaf eeyyama Sillaasee naa ta'e guyyaa har'aa kana karoora koo yookiin immoo kaayyoo koo akka fiixan baadhu Waaqayyoon na gargaare kinoo abbaa kiyyas dhufee argeen jira eebba isaanis fudhadhee cuubbas fudhadheetu hin jira jechuudha. Egaa hundumti keessanuu carraa kana akka argattan Waaqayyoon sinaa eebbisuu Waaqayyoon sinaa gargaaru siniin jedha. Karaa bannirraa akkatti as deebineetoo eenyummaa keenya barree yookaan immoo waa'ee amantaa keenya isa dura addunyaa keessa fiigaa turre san jechuudha. Fakkeenyaaf ani waggaa 3 odoon gara waaldaa kanatti yookiin immoo odoon abbaa gaabbiin qabatiin dura jireenyi koo akkam turee fi ergasii akkam ture gaan jedhee wal madaarsisu baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Maaliif hundumti keenya iyyuu hin beekne jechuudha. Akkamitti akka jiraachaa turre addunyaa hordofnaa olola walii gadi oofnaa wanta gaarummaa hin qabne hojjannaa.
birri hojjennullee hojii barakatiitti oolchinee tootiin beeknu jechuudha. Egaa morga gara waaldaa dhufee ergan abbaa koo argadhee wantoota baay'ee lubbuu kootillee galaa kanan qopheeffachuu eegale ergasumaa jechuudha. Egaa hundumti keessanuu kana beektaniitu wanta barattan tokkommoo fiixaan akka baatanii fedha Eeyyam Sillaasee isiniif haa ta'u isiniin jedha. Hundumti keessanuu jajjabaadhaadha. Egaa yaanni qabu kanuma ulfaadha hin jedha. Abbaa keenyas Waaqayyo Gooftaan umurii isaanii nuuf haa dheeressu, bara tajaajila isaanii nuuf haa eebbisu, mana isaa keessatti isaan haa qusatu hin jedha. Dhugaa jechaan isaan ittiin ibsuun qabu Waaqayyo Gooftaan umurii isaanii nuuf haa dheeressu. Nu achi teenyetoo waaldaa tokko lama keessa tajaajiluun hammam akka nutti ulfaatu isaan immoo as ta'aniitoo wanta hundaayyuu hin beeynanii turkiin jira maaliin jira kana hunda danda'anii ijoollee kana hunda akkatti walitti qabanii bakka kanaan nu ga'uu isaanii barumsa gorsa wantoonni garaagaraa odoo nurraa hin hafin jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon isaan haa eebbisu, hundumti keessanuu kadhannaa keessanii isaa yaadadhaa. Kanuma caala Waaqayyoon cimsee mana isaanii keessa isaan haa dhaabu hin jedha. Galatooma. እሺ ወለተ ስላሴ ጉዳ ገለቶሚ biyya kam turte kana dura yeroo wallaa kee tajaajilaa turtetti biyya kee jiraachaa turte biyya maalii jedhama? Biyya Beerut keessan ture Libaanos jechuudha. Gaabbii galuu kee irraati jireenya kaleessa jiraattu irraati har'a wanti ati argadheera jettee yaaddu maalidha gabaabsitii nutti himi? Wanti argadhe baay'eedha. Kana jedheetu dubbadhee kanan xumuruu hin dandeenye jechuudha. Tokkoffaa oduman gara gaabbiin galiin dura barumsa amantaa baradheen jira waggaa tokkoof jechuudha. Garuu immoo baay'ee nufitti aaraa yookiin immoo baay'ee tokko nuuf akka xurooftuu wayitti qoshaashaa wayitti of ilaalan ture. Ergan gaabbii galee garuu wantoota san hundaayyuu gatee tanan uffee jedheen jiraadha jechuudha. Yaa qaamni keenya tokko waggaa qoshoo foon keenya akkamitti akka of jibbu yeroo san immoo ani barumsa amantaa baradhee gocha koo duraatiif lubbuun koo hammam akka qoshoftee jirtu kanan of beekee jechuudha. Gara gaabbiitti dhufee gaabbee ergan garee garuu wanti sun hunduyyuu isa hundarraayyuu bilisa ta'ee gammachuudhaan jiraachaa kanan ture jechuudha ergan gaabbii galeen booda. እሺ guddaa galatoomii obboloota keenya gara arabaa jiraniidhaaf ergaatti dhaamuu dandeessu maalidha? Too irraa haa baratan jettee wanti yaaduu baltu obboloonni araba jiran ergaa maalii dabarsitaaf? Egaa ergaasni obboleewwan kootiif dabarsu jalqaba irratti waan hundaanuu obsa qabaadhaadha. Ejjennoo keessan bakka tokko godhaa hin jedha. Maaliif akka achi teenyee akkuma dura dubbadde akka achi teenyee yaannu muti wanta barattan tokko as dhuftaniitoo faallaa isinitti ta'uu danda'a wanti karoorfattan tokko. Kanaafis immoo barumsa barattaniin jireenya keessan garamina akka oofuu qabdan isa kana adda baafachuuti qabdan keessa keessan of amansiistanii dhufuutu qabdan jechuudha. As dhufnee wantoonni baay'een duubatti nu deebisuuti qabna. Amma nu danda'ame tokko immoo osoo eebba abbaa keessanii fudhattanii jedha dhugaa. An dhufee torbee lamaan kana gini ammanas ga'utti baay'een dubbadhe dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dhufuudhaaf haalonni garaagaraattis naaf hin mijenne akka fedha Waaqayyo ta'arra dhufee hin jira. Garuu immoo gallee achumaan baduun hammam akka ulfaatu jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana keessan of amansiisa tokkottadha. Wanti hin goonetta wanni dadhabamu hin jiru hin ta'a wanti hundumtuu fedha Waaqayyoo ta'e. Garuu sin dhuftanii akka achumaan hin banneen sinin jedha. Achittis immoo barumsa baradhaadha jabaadhaadha amma isinii danda'ame tokko hin beekna hammam akka ulfaatu jireenyi biyya ormaa. Kanaafuu immoo yeroo qabdanitti daqiiqaa 2-3 taatu barumsas dhaggeeffadhaa jajjabaadha sinin jedha. Kadhannaa keessanittis cimaa sinin jedha. እሺ guddaa galatoome walatte sillaasee namoonni baay'een egaa akkuma beekamu biyya arabaati gara biyya keeyaatti gaafa deebi'an ni badu. Sababni baduu isaanii kun gara abbaa gaabbii isaanis hin naqanii baay'ooliin isaanis gara mana amantaa deemaa hin jiranii maaliif badu jettee yaaduu dandeessa? An akka yaada kootti achi teenyetoo karoora addaa karoorfannaa yeroo dhufne faallaa ta'e nutti mul'ata. Saniin booda sababa dhiyeessina karaan fagoodha maatiin naaf hin eeyyamne wantoota akkanaatu jenna jechuudha. Kanarraa akkana akka hin taane kadhannaa keessaniin jabaadhaadha. Fedha Waaqayyo isiniif haa ta'u nuuf haa ta'u hunduma keenya fuuyyuu
Kanaafuu wanuma tokkoof sababa baay'isinaadha. Sababa sin barbaadinaadha. Wanna karoorfattan tokko immoo fiixaan bahuudhaaf jabaadha hin jedha. Yeroo baay'ee akka achi teenyaa soofnuu moote gizee as dhufne jechuudha. Wantoonni baay'een namatti jijjiirama. Kana keessa keenya of amansiisnee too dhufuutii qabna jechuudha bakka. Kanan jedha. Eshi inni biraan akkuma beekamu guyyaa har'aa kana akkuma beekamu gara kana dhuftee taasumaan turuu barbaadamoo abbaa gaabbii biraa qabachuuf yaaddee jirta. Asirratti yaada ati qabdu nuuf ibsi. Osoo fedha waaqayyoo ta'e odoo akkas karaan fagaachuu baate ani odoon abbaa gaabbii jijjiirrachuu baadhee naaf wayya. Garuu immoo karaan fageenya sila ta'eef isaanis dhufaniitoo yeroo nani barbaadetti na bira qaqqabu. Anis immoo dhufuu xinnoo sila fageenya jiruufu akkuma guyyaa dura jaalalaan na simatan arras immoo jaalalaan eebbisanii akka na gaggeessitanii jedha kana. Eshi ምናልባት obboleessi keenya obboleessi ishii Walatte Sillaasee Walda Tsaadiq yaada gabaabaa waan argerraati waan hubaterraati. Ijoolleen biyya Arabaa jiran kun bifa kanaatiin baratanii abbaa gaabbii qabatanii amantaa isaanii beekanii gara biyyaatti dhufuun isaanii maal akka fakkaatu wanta itti dhaga'ame nuuf ibsa. Eshi maqaan ittiin galatoomadha. Anillee yaada haaraa osoo hin taane isuma jiru irratti obboleewwan keenya yeroo as turanii fi yeroo achi deeman garaagarummaa isaan uuman yeroo as turan haala jireenya foonummaa keessa yeroo jiranitti amma garuu achi deemanii dhufanii achitti baratanii akka asittillee deebanii nullee maatii isaanii nu barsiisaa jiru jechuudha. Wanta kana mootudha tokkoffaa achitti wanta baratan kan barachuu qofti bu'aan qabu yoo hojjiitti kan malee jecha 5,000 dhaga'uurra jecha 5 dhaga'anii hojjettu kan gaariidha. Isa kanaafuu warreen achi jirtanillee warreen barumsa gara ollaanii kanaatillee barachaa jirtan yeroo achi akka achitti beesanitti tollee baratan kanatti yeroo gara biyyaa dhuftan carraan akkana argamuu dhiisuu danda'a. Amma bilbilaanis ta'u barumsi hin baratan barumsa gaadha garuu gara biyyaa dhuftan immoo manuma amantaa biyya keessan keessa jirullee dhaquun jireenyi isinitti mijachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef akka karoora keessan ammaa jalqabdanii akka fiixas ni bahu waaqayyo kadhachuun dursa kadhannaa wanta hundaayyuu kana shannafu kadhannaa waan ta'eefu kadhannaatti cimaa hin jedha. Inni biraa immoo yeroo galtan wanta ofii barattan maatiin keessa yoo barumsaallee hin qabu ta'e dirqama maatiin keessanillee beekee kiristaanummaa kana isinillee afaan keessaniin barattanii beektanii wanta kanatti deemaa jirtu waan ta'eef maatii keessanillee barsiiftanii akka jireenya gaabbitti deebi'anii jiraatan akka taasistanii jedha. Yaada biraallee hin qabu galatoomaa. Guddaa galatoomaa hordoftoota miseensa waldaa keenyaa hundumti keessan. Gaa guddaa galatoomaa jecha guyyaa har'aa kana obboleettiin keessan Sisaay Gabbisaa Walatte Sillaasee bifuma kanaatiin karaanis fagoo waan ta'eedhaaf nutis immoo nam tokko gaabbii onlaayinii kana irratti gaafa galamu muluu nama qulqulleessaadhaaf miti. Inni guddaan garuu karaa gaabbii barumsa gaabbii adeemsa gaabbii achitti baratanii yoo dhufan biyya keetti yoo galan immoo haala ittiin gaabbii galan haala ittiin badii ofii himatan haala barsiisuudha malee gaabbii galchiisuu miti. Namoonni baay'een bifa kanatti akka fudhatan isinitti himaa. Egaa obboleettiin keessan guyyaa har'aa kana gaggeessaadhaaf dhuftee jirti. Cuuphaas cuuphamtee jirti. Akkuma kanas kadhannaa hiikaa yookiin immoo fitaaza waliin ta'eefi jira. Akkuma beekamu namni gara biyyaatti gaafa deebi'e dirqama abbaa gaabbisaa isa onlaayinii sana waliitiin taa'uu hin qabu. Dirqama dhiyootti abbaa argatu qabachuu qaba. Inni ala jiru sun alatti lubas mana amantaas wanta hin arganneedhaaf adeemsa gaabbii barachuudhaaf kana raawwachaa jirra. Amma immoo egaa wanti hundumtuu gara biyyaatti gaafa dhufnu manni amantaas lubas waan argannuudhaaf gaggeessaa guyyaa har'aa kana ishiis akka obboloota ishii warra kaanii gaggeessaa fudhattee jirti. Waaqayyoon karaa ishii karaa nagaa karaa milkii yaada ishii fiixaan isheedhaaf baasisuu fi hunduma keenya nagaan waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Guddaa galatoomaa waan nu hordoftaniif akkasumas Walatte Sillaasee Walda Tsaadiqis nagaatiin baatii nagaan galaa nageenyi waaqayyo isin faana ta'u. Guddaa galatoomaa.